السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ورمو كوبوتو جرى جرتو سنين زلا هرّا جروفي جريني بيا كسوما أولمان أكم كزروفي نما كيستو بيا نما تري حارة يقالي challenge tokko tokko mee keessattuu jechuudha waan hedduu viidiyoon har'aaf keessaa qaba wanni nama dhibuu fi namatti ulfaatu namaaf laafullee hunda mee akkamitti kan jedhuuf waliin haa daawwannu hundi kennaayyuu kallattiiman karaa viidiyoo jiruu fi jireenyi akka hawaasaa osoo hin tahin akka abbaan jiraateedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa oolmaa silaa guyyarra ka isinii waraabuu danda'u garuu ammoo biiziidha. San qofa osoo hin tahin waan hedduutu jira. Maaliif maamiltoota kiyyaa waliin barree mee akkanaa hubatanii echuun viidiyoo parsantii dhibbarra parsantii takka qofa jechuudha ka isinii waraabe oolmaa kiyyarra. Kanaafi mana kana walumaan qulqulleessinee geessinee booda sanii ammootuyyuu maal akka hojjennu wal wajjin ilaalla. Asumaan namoonni meeshaalee ajajachuu barbaadan majlisi arabiyaa kana jechuudha namni bitachuu feetan lakkoofsi bilbila kiyyaa duwwaa 978 akkasuma ammootuyyuu 72 75 WhatsApp Telegramiin iimeeliin na dubbisuu ni dandeettanii. Amma fakkeenyaaf inni kuni abbaa tiknisa 30 gimmaasha jechuudha mitirii jahaadha. Qarshiin isaa meeqattanii yeroo hedduu na gaafattanii 64 jechuudha boondidii tokkoffaadha. Akka barbaadanii ka 53 jira ka 47 jira ka 48 jira asirra hanga sitti ammootuyyuu kuni walitti dhaabatee mitirii 2 jechuudha inni kuni qixxee isaatti mitirii tokko bakka abaaboo argitan san argitanii achitti raagassiqee gara gadaanu kanatti mitirii tokko jechuudha. Abbaan tiknisa 30 akkam yoo jettan kunoo akka kana ammoo kalarii bifa kan barbaadan filachuu dandeettanii itti aansuun ammootuyyuu gara gadaanu abbaan 40 gara gadaanu kanatti guddatee gubbaan ammootu kan ol ka'u yookiin lafarraa jechuudha. Garuu ammootuyyuu darajaan isaa kutaan jechuudha. Qirtsiin isaa 3 illee taha jechuudha. Kanaafi namoonni hedduu yoo 3 ta'e maaliif 4 hin ta'ini abbaan 40 yoo jettaniif yaada kana isinii ibse. Garuu viidiyoo kana qabadhee osoo hin tahin oolmaadha oolmaa yookiin ammoo akkam jirraa biyya keessatti mee biyyaa wal baree kan jedhuu fi jiruu fi jireenya biyyaa baruuf hedduu challenge hedduu si gaafata qormaata hedduutu si eeggata. Kana ammoo mo'achuuf ati si jechuudha. Tikkaan kunillee haala kanaan miidhagee garuu baay'ee natti tole jechuudha. Tikkaan ka isin barbaadantu jira. Akkasuma ammootuyyuu makaddaan xixiqqoon tunillee bifa geengoo akkasuma ammootuyyuu bifa roga afreetinillee ni jirti jechuudha. Mana keenya xaragnee geessinee booda sanii ammootuyyuu wantoota hojjetamu hunda tartiiban kan hojjannudha. Hin sodaatina namoonni shamarran keenya biyyaan baa jirtan jireenya hin sodaatina wallahi challenge hedduu dabarsita kolfaa fi taphaan ammootuyyuu yoo ka dabarsitu taate namallee ofirraa dhabdaa baay'ee rakkatta firaa fi ollaallee hin qabdu hin beeytu firri kan kee ka irraa dhalattellee walirraa hin hubattanii ati biyya namaa turte jireenya kan kee kophama kan kee jechuudha. Nama rabbiin si laaffisee waliin hojjattu waliin hojjachuu ni dandeetta. Ergasii mana xaragee geessee barandaa kanarra jechuudha afootana xaragee ka'ee waan biraa hojjadhee booda sanii ammoo meeshaa dhiquu heda dhiqiitiin biyya keenya akkachiitii miti mooyyee tana isin agarsiisu yookiin isinitti himuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota tiyyaa mooyyeen kun hadiidaa hedduu ulfaataa har'uma bitee waan waachisu madhu dhabee jechuudha. Amma dhiquu fi keessi isii akka gubaniin jirti cilee wayiiti sirri dhiqee baasa. Mooyyee tanarra sirritti dubbadhee viidiyoon gara viidiyoo daqiiqa 50 taananiin hagana isinii deebise. Asumaan lixiillee bukeeffadhee amma hiiqaa kiyya dhiqutti mana xaragee geessee lixii bukeeffadhee achi kaa'ee guyyaa biraa viidiyoo qabadhee isinii dhuufaa viidiyoo walitti gara sa'a 2 ta'ee na jalaa hifattanii akkaataa meeshaa dhiqaa kanaa irra hedduu jechuudha kan na raaju keessaa homaa natti hin ulfaanne saafaa buleessan keessatti jalqaba waan hunda irraa xureessaa ammoo nyaata qibaatii yookiin ammoo nyaata of keessaa qabu masxaaxabaa kanan nannaqata harkaan margaa jirta kana viidiyoo jarjare malee viidiyoo yeroo san irratti isinii haasaa ture haga dadhabu tokko jechuudha waan maaraqee akkasuma nyaata qabu masxaaxabaan naqataa saafaa kana keessatti irra lollaata saafaa guddaa san keessatti jechuu viidiyoo waa waraabame si'a laargoo jedhaniini akka feeriiti hedduu miidhagaa fi akkasuma meeshaa sirrii dhiqaa saafaa guddaa kana keessa dura godhadhee isa keessa zafazzafee ammallee isa keessa baasa tapha isinii hin jedha maaksala jala dhaabattanii bishaan gubbarraa itti gadi naqu akkasuma ammootuyyuu akka biyya arabaa sanitti dhiqadha jechuun dogoggoraa soba keessanii hin gogoomatina haala kanaan baradhaa meeshaalee keessan bitadhaa ammuma kana fakkeenyaaf anamma gingilchaa yookiin ammootuyyuu kan meeshaa
meeshaa erga dhiqee jedhee irra guru hin qabu mee walumaan viidiyoo ilaallee maal qabaa maal hin qabullee argitanii waan isin barbaachisu hundaayyuu irraa isinii dubbadha namoonni meeshaalee gugurdaa barbaadanis gugurdaallee bitadha xixiqqaalleen isin rakkisa waan hin qabne abbaa rakkisa jechuudha dhugaa isin himu maxbashaan takkittiin tuntiriin wantoonni nama ol fuudhu xiqqoon tun nama mana maatii waan hin tahinii fi waan nyaata yeroo takkaa itti nyaadhedha garuu hin qaballee meeshaa isinii galee itti aansuun ammoo erga meeshaa dhiqee geesse viidiyoon dheeraa kaa isiniif idiit godhee gaggabaabsaa jira waan ajaa'ibaati kasala kana qabsiisuu barachuu yeroo dheeraa na fudhatee garuu har'a akka ajaa'ibaa viidiyoof jecha haala naa mijatee haaluma bareedaan qabsiise asiin maamii tiyyatu na waraabee eegasii ammoo kaameramaanii haala jechuun biyyan beekuu nama na waraabu baay'ee argachuu hin dandeenye garuu nama kaameraa kana na waraabe hedduu galatoomii jedhaanii nama hin beekne anaaf jecha baratee waa'ee kaameraa waa'ee sooshaal miidiyaa hin beeku nama firaati jechuudha wallaahi hedduu galateeffachuu barbaada as keessatti yeroo rakkootii fi yeroo waan taatu dhabde namni wal bira dhaabachuun barbaachisaadha kasala kana qoraan kana guuree caccabsee jechuudha booddee sanii qoraan kasalaa ni bitama erga maanda jannaqee jedhee takka takkaan itti qabsiise dhugaa dubbachuuf ammoo kasalallee akkamii akka qabsiisu isuma kanatu iyyuu na barsiise jechuudha nama firaati hedduu galateeffachuu barbaada keessummaa na bira dhufee haala kanaan nama dhiiraati wallaahi galatoomii jechuun barbaada asumaan chaanala kana yoo dhageeffate yeroo waan beeyne yeroo rakkatte jette namni biyya namaatii galu hundi rakkataadha akkamii akka qabsiisa akkana itti naqoodha akkanatti itti naqinnaan jedhe haala saniin takka takkaa yoo akkanatti itti naqixe si jalaa dhaaminaan jedhe takka takkaan akkasitti itti naqee mee oolman kenna viidiyoon hedduu guddaadha viidiyoo kana gabaabsee idiit isinii godhee gadi isiniif dhiisa garuu ammoo viidiyoon hedduudha jechuudha takkaa lamaa miti mudannoo hedduu jira bishaanillee narra baddee nyaatillee addaan kutee waan hedduu jechuu hundaafuyyuu jechuu hunda isaatuyyuu hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya ilaaluudhaan namoonni haarayataatan mallattoo sabskraayibii cuqaasa ammoo kasala fuudhee ala baasaa jira maaliif fooliin kasalaa dhibee namatti namallee ajjeesuu danda'a akkasuma ammoo alatti hafarsinaa isiniin jedha asumaan alallee daawwadhaa jireenya biyya keenyaa namatti tola malee nama jibbisiisu namoonni gala karoora qabdan gara biyya keessanii galuu meeshaalee keessan bitadha adarraa keessan waan biraa dhiisa ka ittiin hafarsan kunuyyuu kasala nama barbaachisaa isiniin jechuu barbaade dhugaa rabbii yoona himinaan jettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa'in roobaa jira sagalee roobattu seene viidiyoo biraatiin jechuun viidiyoo kutaa lammataa oolmaa kiyya kutaa lammataa qabadhee isiniif dhufa boruu jechuudha gad isiniif dhiisaa yoo kana ilaaltan yoo kana naan ilaalini aaree dileet godhaa akkaataa kasala qabsiiserraa jechuu kasala erga qabsiisee achirraa eessa ga'ee maal hojjadhee laaqana kan jedhu waliin qabannee kan dhufnu taha jechuun waan addaa odoon tahini ittiin haaboo haartanii akkasuma ammoo mee jireenyi kiyya akkamii jiru wal barimoo wal baraa jiraa kan jedhu isinuma hubachiisuuf isin beeksisuu fi isin malee rabbii gaditti homaa hin qabu laayik sabskraayib godhuun namoonni lakkoofsa kiyya gaafattanii meeshaa ajajachuu barbaadan duwwaa 978 heloo jedhuun kot haala kanaan erga inni nuu qabatee waan hajamne irratti hojjannaa jechuudha kutaa itti aanu qabadhee dhufa